إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات أحييكم بتحية على الجنة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دو ربي سبحانه وتعالى قالني أجا وربي نجا ولندي بسه إن شاء الله جرس جنتاتينيا دبرة أتو دوبا قرتي سجنتاتنا رتي خيري قرتي ربي سبحانه وتعالى بك خيري دا قري خيري جاكسون نمني خون قرتي تاي وان بين يودا قيفتي قافينا مقرير را واحد دو غلاف ديبسا نرى واحد دو غلاف قافي سلاي في قافة تشوف نمني برافا قافة قافي نمني سنقافة ترى واحد دو أرغتا يچو نافو إن شاء الله غرا غرتي سغنتا ديمنا السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أيه. ألو. سلاقي أيه تكف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ما جبتني شيء نور. نجي الحمد لله فيا. غاريدا. غافي ربا. bara kuma na ma sabbe ji afrafa kai sa tiko ana sigale tini bi amba araba kana bagale ka aso magalo to obulesi ki ya fodo fi abate obulesi ya fodo sani ti do na kai sa mo chana bera ya na majis na wadai na majis hello sida ga mo chana bera kai na majis يدو خانه اتبوف halkan galgala na malay tingat aye يدو خانه كاي بaka gasani anile na fi galitin jira baka ani awala wana wala tay fi gasani fudi na ngiran mal fudi ani fudu yereni ani fudi na ngina le askata ture kale ni ana wala wan tay fi charanke ti galte fudi na ngiran na banki aya baka kasi tanin fudi yereni gisa ayana kabdan ayana mo kabate jirani enyu kabate jeddu obbolesi kana kabate amma kana anarra dalati kana jeddu kana kai sabaka ni ga jarrani sa riskin sa ta tani fudi yereni baka diletin isada warse
Gidduma kana keessa bakka mucaan haga ammaatitti fuunee beektaa gidduu kana sababa saniitiin rabshaan akka kaasila akka har'aa fuudhu akka borii mucaan ajjeese. Akka har'aa. Mucaa beeraa keetiin nama ajjeese. Fuuneen waggaa tokko waggaa lamaaf deema. Kanaafuu warri lammiilee wal dhabanii jiran bakka mucaalleen mucattiileen bakka haga ammaatitti walitti hin heerumne. Kanaaf mucaan ammoo barbaadu jechaa jira kan nama akkam. Mucaa beeraa keetiin nama ajjeese obboleessi kee immoo fuudha duraan fuudhuu kee ni dhiise akkas jechuu keeti. Nikaa godhaniif jiranii obboleessa keetiif. Nikaa waan qaraati bakka eegasanii mucaallee. Maaliif? Abbaan intalaallee bakka dideetiin badee fuudhaa jira beektaa. Maaliif didoo obboleessi kee? Akkuma obboleessi kiyyaallee wanno guyyamaan fuudha malee akkanatti akka bunnaatitti fuudhuu jaartii kiyyaa maaliif inni butinaan jedhe jedhaa bakka kanaaf gidduma kana keessa wal dhabanii kana mul'atu turan. Inni buti maal jaanjaa? Amma abbaan intalaa buti faa jedhaan badeen haa fudhatu faa jedhee nama faatti qajeelchi mucaan ammoo hin dide jechuu kana. Abbaan intalaa maaliif buti jaa maaliif badee deem jaan maali dubbina kana? Maal beekan akkasitti inni beekasan didee timirtii seensifatee timirtiillee akka mucattiin eegasan inni bakka durban beekanii waa jajjammartee afkaadha mucaaleen bakka inni dhiisa jedhaa jira. Muciyyoo maal eegalte? Bakka isillee nama biraa jira deddeemoo eegalte. Amma badiin eenyurra deema abbaa intalaatti deema moo mucaarra deemam? Mucaan nikaa godhanii fi bira taa'uu irra deema gaa. Maaliif akkas godha? Nikaa godhanii waan galfanne? Nikaa godhanii mi? Godhane. Bakka galfachuu qaba kaa duuba yoom feene ifirraa hiiku. Yoom feene dirqiin hin jirtu yookaan hiiku. Sigalee? Okay. Akkas. Yookaan hiiku yookiin fuudhu. Yookaan fuudhee galfachuu yookaan hiiku. Hanga isin nikaa isaatiin badii dalayduu eegaa? Okay. Akkas yabbaa. Bakka. Ishi. Okay ishi. Assalamu alaikum. Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheekh akkam. Nagayami fayya alhamdulillah. Gaafiin qaba sheeki. Ayyee. Gaafiin koo gaafii abbaa manaati. Ayyee. Sheeki waggaa tokko dura walitti fuunee turre. Walitti fuunee jirra. Waggaa tokko dura wal fuunee turre. Akkasii wal qixxeessa. Ayyee. Gaaficha wal fuunummoo obboleessi koo jiruu silkii obboleessa kootii dhabee. Ayyee. Haati koo eeyyamtee naanni kaan hidhame. Eenyu hidhe nikaa? Amma haadha koo eeyyamtee namni shari'aa qaadiin kaana hidhe. Obboleessi kee hoo? Obboleessi koo jira biyya jira ituu inni hin dhagahini. Akkamitta? Hayyee oofi itti fixadhu meeti. Wayyaa. Achuma waggaa tokko innis nama qara'ee ani hin beekun ture nama qara'ee bakka nama waan hundumaa beekuudha jedhee itti meennaan qaadii nageessee qaadiin kaana hidhe. Maaltu qara'e? Obboleessa kee kanaa qara'e? Obboleessi koo hin eeyyamne nama isa na fuudhe kana qara'aadha nama qara'ee. Ani nama qara'ee bakka beekaadha jedheetuma itti meennaan kaana hiisise qaadii itti geesse. Dhagaa jirtu? Dhagaa jira itti fufi. Achumaanii nikaana hiisisee amma waggaa tokko booda isin dhaggeeffadhee gaafan jedhu nikaan kun hin jiru jedhu dhagaye. Nikaanii etu obbolaan jiru abbaan koo biyya asiraa deeme. Etu obbolaan jiru kan baaxilaa jettanii jennaan isinirraa dhagaheetan ittime. Seenuwaa akkas jechaa jiru nikaan keenya hin jiru jedhee ittimnaan aniyyuu beekanan dogongore malee
akka haati eeyyamnaan ni kan shari'aa qaadiitti amnee naan jedhe. Akka haati yoo eeyyamte ni kan dhageeffadhu dhaab waan sinjee waan sinjee irra deebime maal laan jeet. Aniyyuu beekanan dogongore malee haati ni kaa hidhuu hin dandeessu eeyyamtee naanis obbolaan kee dhagahinii naan jedhe. Hayyee. Achumaan bakka kootti dawwalee achumaan silkii obbolaa kootii argadhee ittiin haasa'ee naani. Achumaanii innis immoo awwadaa itti dawwalee jennaanii ala ni gaafatu ni kaan kan kee hin jiru jedhaniini. Eenyuun? Etuu haamaatiin jirallu awwadaa itti dawwalee ulamaa gaafate. Awwadaa itti dawwalee. Achumaaniyyuu ni kaan kan kee hin jiru jedhaniini. Isaan jaarsa keetiin. Achumaanii ammucaa gaafa duraa qaree jira jedhee tawwaanan itti heerume wajjiniin jira booda kana bakka wal jibbinee erga ni kaan hin jirre ansin barbaaduun jedheeni. Ni kaan erga hin jirre rabbii kootti Of. An erga ni kaan hin jirre rabbii kootti tobbachuun barbaada deebi'ee ni kaasii hidhamuun barbaaduun jedheen diliin kun irra jirti. Fixattee himmaati. Ani gaafa duraa ati nama beekaati seensitti heerume amma immoo lachuu dogongorreerraa ni kaasii hidhamuun barbaadu kana boodaan jedhe. Inni ammaan tana obboleessi kee maaliif dide gaafas? Maaliif dide? Namni gaafate hin jiru obboleessa koo. Silkii isaa dhabneetuma dhiifne. Namni gaafate hin jiru? Silkii isaa dhabnaanuma dhiiftan. Silaa silkii isaa barbaaddanii numa harkattan. Saa? In arganna ture sardamaan ta'e wanti kun qaadiinis nun gaafanne nama biyya kana ankaayiroon jira masriin jira. Inni ni kaanu hidheeti akkan itti ni kaa hidhamuu dhaqe nan gaafanne an wallaaltuudha waan tokko hin beeku. Kanayyuu hadiisa dhaggeeffachuun jaalladha dhaggeeffadhuun isin irraa dhaga'eetanii waggaa tokko booda gaddan dhaga'e waan kana. Hin sardamtanii akkasitti ni kaa godhattan isin. Egaa ni kaan sun hin ta'u erga jedhame lammaffaa isa ni kaasii hidhamuun barbaadu an gaafa duraa nama qarra'ee nama beekaasi seensi jaalladhe amma immoo dogongora kora rabbitti toobuun barbaada jedheen dide wanti kun diliin irrattaati. Inni maal siin jedhu? Inni ni kaakan keenya haaromfannee wajjin teenya obboleessa keetti dawwalee jennaani hin barbaadu kana booddeen jedheen. Duraan dursee nikaan obboleessi kuma qabne ummaan ta'e hayyamtee nikaa godhattan baaxila. Ayyuma imraatin nakaat biduuni waliyyin dubartummaan fedhe laa nikaaha illaa biwaliyyin jedha suura islaami. Nikaan hin jiru waliyyii malee. Waliyyiin eenyu tokkoffaa abbaa. Itti aanee akaako. Yookaan yoo ati ilma qabaatte ilma kee nikaa si godha. Yookaan obboleessa kee haadha takka abbaa takka. Yookaan obboleessa kee haadhaan addaa abbaan tokko santuu nikaa si godha akkasitti deemti. Tanaafu nikaan baaxili yoo feetee walit deebi'uu yoo dasti jee toobattanii gartee akkasitti walit deebitan yoon feene mirga keeti nikaan hin jiru. Akka. Ani waan tokko narratti waan tokko diliin ta'u miti isani dilii hojjedhe tuuni hin beekin rabbii kan kootiin toobadha garuu akka maatii haa hojjedhe dheengadda dhiyoon nagaye ani sinirraan nagaye ishee. Eetuun hadiisa keessan dhaggeeffadhu nagaye malee duraan hin beeku ture. Nikaan kufsirriidhuma hidheen deemaa ture beektu. Abshir wallaalaan gartee sobamtanii kas gootanii wanni kun gartee dhaabbachuu qaba wanni kanaa kun hedduu gartee namni walaalaa kun jira. Galatoome ati inshallah abshir umaati miti gama rabbii deebi tooba gama rabbii deebi. Yani isa diduudhaaf dilii wayin jiru kana booddee ani gara isaatii haqqiinnatti darbu hin jiru miti. Mirga keeti yoo feetanii hayyamtaa yoo feetanii ditta akkas. Eeyyamuun dide kana booddee kalas erga tuubeettanuu kana dogongortanii jettanii allambeessan barbaadu ansila nama qaraatanii ennaan garuma rabbiitti na deebistu se'eeti malee an biyya namaa keessa kophaa koon jiraadha obbolaas hin qabu akkuma duriittiin jiraadha jedheetan didi. Ayyee. Kanuma sin gaafachuu barbaadeeta gizee meedanu baay'ee sinii dawwalee baay'ee galatooma. Galatoom inshallah abshir.
غلطوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماجد. أكمل طبعا. الو. ألو أقامو. ماجد. جافين قبا. ألو. تفوفي هلو نجيني تفوفي. هلو نجير تنبرا. جافين كيا. جافي أبا مناتي. جافي أبا مناتي. أبا مناتي يكوني ولولا الجرجرة وقاتو كتوري. ولولاني؟ إيه وقاتو كجرجرتو. ولولتني دوما جرجرت وقاتو كده تورتا ملا ولينيخ سنيخ. إيه كان الرأي يعني كان الرأسوق أبو إنه ما بدينا تدلقي جناني نورمت مأتي نوقاتو كو جرجرتو رجيش. بدينا تدلقي. ولول تمو بدي أكم بانت. يعني كرشي مرت ولولي. وبي أمباكي سجل. أكاس جي كرشي را ولول مجي ترى دراتو كاس في مغنو دبين كرشي تنا. أيوة إمو كرشي كنا را ولولو أنا كرشي كنا إتو مكنا تري درا يرو تيرومي إتو مكنا را لا تري وقاتو كوفي كرشي كنا عمر أولتو. yeroo gaafa dhullee yookiin waan gahaatu kunatti nimu eega kanaan booda dalageet feetumaan qarshii kiyya kennuuti dee jennaan akkamittiin kennine ka jedhu haala biraa irratti naan deeme jechuudha. Way qarshii. Ayyee. Eega kana eega maatiitti mannee anis tura maatii dhossaa ture haalli isaa hedduu ulfaata abbaa manaa kiyyaa kana haalli isaa hedduu ulfaata. Shikri garaagaraallee namatti yaada wannaan yaadeen qabni tokko namaan jedha haala isaa kana maraa obsaa maatiillee dhoksaa isuma gorfataa ture inni ammoo waan sanarraa dhaga'uun turre akka nama ani jechuun mana isaa ta'e yookaan qoricha itti godhuutti yaada maaliif akka inni itti yaadu hin beeku. Siirii godha. Maalirraa akkana naa shakkisaa hojjetuun qalbii isaa irraa waan shakku malee wanni inni beekuuf yookaan ragaa qabatamaa tokko hin deemullee hin jiru. Siirii godhuusaa akkamiin beektati? Siirii ni godhaa? Siiriin godhu akka namni siiriitti waan godhuu kana yaada. Namaa siirii na godhe jee yaada? Namaatu siirii na godhe jeeti yaadaa hin jee inni? Yeroo akkamitti yeroo wayii qabamee galee dhibame biyyatti osoo dhibamuu asii qabamee galee jennaani. Guyyaa tokko bilbilee fi hordofa maaliifin dhibama abbaa manaa kiyya yeroo kana waan badaanaan jedhe maaliif akka jettee jedhee waan gaafadhu ammooni waan akkana namaati jaalattu si godhe naan jedhanii naan jennaan eenyu siin jedharree akka beekuu dandeette doktorri waan kana namaa himuun jiraa jedhee silaa doktora bira deemte. Doktoruma naan jedhee eenyu siin doktoruma naan jedhee naan jedhe. Eenyu siin jennaani ani sima shakkee naan jennaani ani qorichallee ka nama godhuu danda'u rabbuma tokkicha anas ka uume rabbii sis ka uume rabbii ani maatii kiyya keessatti illee waan akkanaan beeku garuu hedduu onneeti jedha akka na rifattu na goote kana maraa rabbuma beekaa irra caalaa rabbuma beekaa ati guddaa rabbi haa fayyisu jee irraa cufadhe garuu hedduu itti rifadhe garaallee hedduu irraa na fagaate maaliif waan akkanaa kanaan jalqabaa fi dhagahaallee jira ani abbaa manaa kiyyaa jedhee yaadallee booda wanni kun ammoo sobaa inni fayyeetumaan asitti deebi. Eega deebi'e ammoon amma qarshii hagan deemee daladde as kennii naan jedhe. Hangamma inni Itoophiyaa dhagaa kana qarshii hisaaba as kenni jee waan daleetti cufa. Waan hagan biyya galee as kenni naan jedhe. Boo. Gaafa duraa biyya galtee ati abbaa manaa kiyyaati akkana naan jettee maatiilleen uffadhee waan dubbadhu wallaalee waan kana maatii lamaan jidduu odoo hime ammoo waan ulfaataa maalirraa akkas naan jechuu dandeettallee
ati nama muslimaa tokkollee akkamiin naan jechuu dandeetta? Moo maatii kiyya waan kanarraa shakkii qabda moo maali? Ani naasi sodaadhe ammaatiif qarshii kiyyan kennu ka dura kenneeyyuu ni gaabbe yoo na horatte na horadhu kana masruufillee si'i. Ani sin masruufu garuu birrii dalagutanu garuu fidu biyyatti oli godhadna maatiitti himnee jedhaana. Askenni lakki askennitu malee asisniitiiti askenni naan jaa duraayyuu hedduu kennee bootaa inni fide nagarre ani waa hojjedhu fideetti kennaa bootaa dhaqxu naru. Ammoo inni kana booda namni dhuunfumaan namni dhooqan jechaan namni dhuurratti deebee hiriyoota isaa wajjin haasa'ee warra birrii dubartirraa fuudhee aggabuun wajji haasa'ee waanuma jarri sun hojjettu na ol deebi'a jechuu banatti. Ayyee. Innaa kana naan ta'e ani maatitti illee ni manneen ni dhiifamaa. Yaaduma sammuu kiyyaarraa akkas dhibamee jennaan itti qoricha naggoote se'ee naan jedhe ansi dhiise rabbi si haa dhiisu jedhee irra tareefi ammas eega walitti deebineen booda eega dhufee karaan dhufellee anumatu fidee eega fidee booda ammallee bishaan kenneefi guyyaa wayii bishaan ol jechuu alaa galeetumaan mufii wayii qabaa bishaan kenneefi bishaan an kenneef kana dura irraa dhugii naan jedhe. Yoo sadi rifadhee akka malee rifadhee bishaan sammaaf irraa dhugaa maal shakkitee jedhee. Irraa dhugi dura naan jee bishaan san dhiise bishaan san an dhugeetuma fixadhee ammallee isumaaf akka biraat illeef. Ayyee. Waan kana maraa maatii dhoksaa dhaqee maatiin kun yoo dhaga'e gara lamaanii namni addaa fagaataa jechuun inni daddabarsi kun badaa. Jedhee yeroo addaa yeroo inni jechuun fuula nagaatiin jiru gorsee waan akkanaan jedhin anallee na jibbitun jedhin ani sin jibbinee baqqaa shakkima qalbii tiyyaa irraa jira aadaa ammoo hedduu garaan irraa na fagaate hedduu baqqaa isallee sodaatu akka duraa san irraa jireenyi kiyya baay'ee tokko isatti hin dubbadhu malee na dhibee ammas deebi'ee birrii amma wallollee gargar teennee maatiin lamaan nu araarsee amma walitti dachaanee birrii waggaa tokko raasaa teettee daladde fidii naan jedhe ammas jechuudha. Birrii kanaan hin kennu hayyee maatiin lamaan keenya wal bira dhaabatanii boota barbaachisu irratti nu waa bitanii mana jedheeni hin bitanii birrii ati hagana kennitillee maaliif hin ta'a as kenninatti manni illee ka bitan maali an abboota barbaadetti bitaa. Warra kiyyatti ergee warra kennutti ergita bakka barbaade ergeetiin nu waa bitan malee wannummaa ati birrii hagana ergee akkana godhe jettu hin jiru naan jedhe anillee kalaasi wanni xaaruu fi mul'ata wayii godhachuu fi abbaa manaa kiyyaallee taatu haqa kiyya eeguu qabdaa hin kennu asitti waan mana ta'e kiraa manaa kafalaa jira rakkatti si masruufaa jira nama masruufaa hin jirtu anas si masruufaa jira odoo si masruufaa ammoo waan an dalage guutuu as kennii. Maatiin keelleen dhagayni obboleeyyan keelleen dhagayin nam tokko keessan galiin akkanaan goota naan jettu asi sodaadhaa hin kennu jedheeni maali badiin kiyya ishee taasirratti. Biyya gaafa inni biyya dhaqees biyya asiitu maallaqa keetiin fide. Gaafa sanis maallaqa fidi naan jedhe achirra rabshaan guddaan ta'eyyuu jechuudha sababa inni qoricha maal naan jetti sodaadheetumaan waan dalagutti kennuu dide. Kudura ajaa'ibaati. Alaa kulli haala immoo wanni jiru takka maallaqa duraan itti kannite bu'aan inni bu'e hin jiru. Inninis dalagee atillee dalaydee itti kannite dachiin bitamte hin jiru. Wanni godhame takka hin jiru. Agartee sira maallaqa kee waan inni itti godhe. Akkam. Maallaqa amma duratti kannite yookaan dachiin bitee mee waan inni itti godhe dhibee ta'a jechuudha. Wanta akkaan goone asitti kuma shaniin kuma maaliitiin biyyaan bataatti kenna homaan goone waan goone illee nagarree anillee homaa nagarree. Bira darbeeyyuu biyyatti yaani gaafa ni ka'e na hidhatu waan inni naa kennillee gaafanne achi booda ture yoo gaafadhu waan naa kenne sana ammoo deebisee gurgurate achirratti illee ani hedduutti mufadhe garuu maa gurgurte. Mahari san gaafanne na duuba gurgure yaaduma kiyya gaafadhe nan gurgure naan jedhe. Mahari horii sii kanne gurgurate horii maharii gurgurate.
horii maarii gurgureetiin biraa dhufe naan jedhe maa gurgurteen jennee nani jechuudha. Dhaabi ayyee dhaabi. Garuu ani garaa dhaabi dubbiin jabdu dhaabi. Alaa kulli ala immoo waan gootu. Haa fixadhu. Fixattee? Fixattee? Aloo. Fixattee mi? Na jaqasi ayyee. Ayyee. Duraan dursee ati dalaga jirtaa innillee silaa dalagatee walittillee maallaqa idaattanii itti kannitee waan takka isinii godhame waan bareeda. Amma ati akka eegu jirtutti maallaqa kana kiraa manaatii sii kafalaa nyaataas sii baasu jira. Akkasuma kusii miti? Akkas. Beeyne wallaahi sii jaarsa moo isaa jaarsa moo siitu jaarsa namaan galtu. Alaa kulli haal ati immaa. Sheeka kana birattu amalli isaa hedduu ulfaata. Ani amma biyyaan baa namni yoo jiraate yoo inni rakkate ani baasuun anan nan cinqine. Tokkoffaa ani maatii kiyya qarqaaruu dhiisuu hin danda'u. Obboleeyyan kiyya qarqaaraa yeroo hundaan qarqaaru yeroo isaan rakkatanii waan gaafatan dhiisuu hin danda'u. Waan kanallee fedhu wama biraa dhiisee obboleeyyan kiyya hedduu bilbila wajjin haasa'uu hin barbaadu. Sababa isaa obboleeyyanuma kiyya taman abbeeroo taasisu haasa'u. Namarraa hedduu na fageessa firarraa na fageessa maal akka ta'e hin beekne amala isaa hedduu ani ammoo na sodaachise namni kun hin salaata odoo salaatu qoricha shakkuun isaa maalirraa shakka amma anaaf inni yeroo waggaa hedduu waliin turaa jira amala kanarra hedduu isa sodaadhe haalli isaa natti ulfaata namni kun yoo manaa bahu fuula guuraa yoo galus fuula guuraa. Ani badii tokko dalageen qabu mana keessatti illee maal si balleesse mana keessa si balleesse haa hojii kiyya badee kana mara gaafadhee lakka wanni takka hin banne ani sun ofirraa beeku agaa abbaa manaa qaban takka inni qaba yaadaanis ni gorsa bakka waan ofii jedhu san malee nan dhaga'u waan ofii murteessu san malee nan dhaga'u odoo waallee dalaguu hedduu ta'u ofii murteesse badaa tolaallee dalagaa naan mari'achuu illee heddummeessu waan dalagdu naan mari'adhu jedhaani akka nama biraatti jiraata ani amalli isaa baay'ee tokko natti ulfaate garuu abbaa manaa kiyya maaliif amalli isaa akka ulfaate. Meera dhagaye. Wallaahi. Hedduu jalaallee uffisee maatiitti illee muura kadhee yoo ammoo ammaatitti himadhe maatima isaatti himadhee inni diina natti ta'a akka duraa irraayyuu. Haa meena dhagaye fixatteemi guuta kanaa obsi. Waanis siin ja'u wanni jiru gartee jaarsa kee kana gaafa ati birriitti kannitu wayi lollola wayi fuula guura wayi gartee cinqii qaba gaafa birriitti kannu turte. Gaafa birrii kenneef masruufa haalaan akka namaatti kenneef fuulli isaa maabiraatii ta'a ifurra. Ni fayyii fuulli. Haya amma eega gartee waan amattakkaa eegaanan biyya dhaqee dhufe booda waan amattakkaa fidi siin je'ee diddee haalli isaa jijjiiramee jira. Kompiliitilii guututti. Haalaas gaafa birrii haala isaa kana sodaadhee birrii dhorkadheerraa amalli isaa hedduu jijjiirama hedduu jechuun gammachuun qabu. Na wajjin haadha manaa jedhee haa jiraatu malee fuula gubbaa ifu malee gammachuu hedduu qabu maaliif sababaan birrii dhorkadhe saniif dubartiin nama akkanaa ta'e baluu akkanaa akka fiddee kenniti maal gooten jettuuni ati ammoo dubartii taaniin gargaraa. Ani namaan bulu akka kiyya bulaa. Ani jechuun waan dalage tokko akka naa mul'atu jedhaa dubartii namaa natti waamini jedhaa yeroo. Dhaggeeffadhu yeroo hin geessu waan isin jiru dhagaye. Waan jee rasuulli salawaatu rabbi salaamu alayhi ta'isa abdu diinaari wa dirham ta'isa wantakasa wa idaa shiika falantaqash. In uutiya radiya wa in lam yuuxa sakata jee. Rasuulli salawaatu rabbi salaamu alayhi ta'isa abdu diinaari wa dirham. Gabrichi gartee diinaaraa fi dirhama ريالا في بري في ماري ملي تايس عبد الدينار خسارة جي رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أبا فدياتو نمني كنغرتيو جالالتي مالكتي رراتيس ركو نمني مالكا وان دبيس ركو وان جي ربي رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه إن أوتيا رديا جي يو خنانيف نغمد يو دوركتن ندلن إدولنا نمني قرتي حزاب الرخايو نساء مالكا مالي فناني ديرتي قرين دبرتي وني فورانيف هركرت الرافودوف أتجارتي تيا وانا متدلي ديفيد أتجارتي تيا هنغانا سبيرا ديمي باتي جاني زابا باتي جاني لفخاي أني كتابة أكا مكاكري أمني نوفنغلت
yoommoo nuti jaarsaa jaartii biyya faranjii jirra jaarsaa jaartiidha biyya arabaa jirra walitti daannee wajji dalaganna yoo jaan naam uma rakkoon hin jiru walii galanii isin yoo raashina gartee qoonqoo bittee isin yoo inni kiraa kafale uma walitti daatanii waan irraa fayyadaman biyyatti ergatanii yoo dachiin mana bitatan uma kanaa alatti immoo kan inni gartee taa'ee manuma taa'ee isummaan manaas kireessitee isummaan nyaata ruuzaa fi paastaa cufa fiddee nyaachiftee deebitee maas baaditti gartee inni maallaqa irraa guuru nuti addunyaa kanaa keessa hin jiru ina garree waan akkanaa nagarree maallaqa kee gartee diduu dandeessa wanni biraan jirtu yoo inni maslahaan qabaannee naman dalaganne taate maallaqa kee ittiin kanneen firraa aadaa wasalaam akkas. Gaaffii biraa dabaladhu takka. Dabaladhu gaafiin deeduu dheertuu dhukkee nu kaafteerree hayyee. Wanta biraallee namni kun yeroo hunda albeen deema albee kanaallee na doorsisuuf deema. Mana keessa albee kanaan akka nama na waraanu akka yookaan nama naan haafiroo maqabu waraanu yaani akkaataan isaa hedduu na sodaachisa sheeka kanarratti akkami albeen maa deemtaa biyyi tun odootti illee nama qabanii akka ati nama waraqaan qabne odoo waraqaa qabaatte iyyuu akka deebee ammoo anaa dubarteetti albeen doorsisa jedhaanii akka bimee dubbiin tun ani himachuullee warra illee na cinqe. Waysi sodaachisee takka ableedhaan siin dira siin jee takka. Naan jedhe yeroo hedduu si dira yoo ati akkana goote yoo ati maali taate naan jedha wallaahi. Firraa eegi yaa waqtii awoo dhalaatan yaa dhiiroo koo maamala yaa. Firraa eegi ayyee waqtiiti wanni biraa takka wanni nuti jennu hin jiru. Wanni kun yoo waan halaaqa taate firraa eegi. Khalaas wanni nuti jennu takka hin jirtu waqtii. Sheekota akka qoricha shikrii godhu kana akkamitti faana jiraachuu danda'a nama lafaa ka'ee nama shakku kan. Ka bishaanis dhugisiin jechu jira si waanatti gooda isumaa waatti godhuun dhabanii Allahu alam gaa rabbi haa beeku. O dubbiin jaarsa yaartiitu ummataa nu oguufte isa amma isa waa godhuun mala isatti godhuufaan mala isatti waa godhuun dhaban amma inni waa cufarra si shakku jira bishaan yoo itti kannite dhugisiin jaa nyaatatti kannitus nyaadhu jaa. Amma gara kana biyya galee gadhibame sababatti qoricha nan gooteen jedhe. Qoricha kana maaltu si mennaan doktora je doktorri kamennaan doktora kan doktorri waan kana namaa himu soba jedhe. Amma ammoo egaa fayyaa deddeebi'ee sobee ani si mashakkurraa malee fayyaan tiyya akkana jee fayyaa dhibde sanillee natti ni. Egaa dhufee illee deebi'ee bishaanumaan kenneef shakke maaliif sababni isaa sheekota. Ani sababa isaa maaliif hin beekan nukti firraa eegii akkas wanni biraa beekta wanni yoo gartee kanas shakkee hin beekan isa waa godhammoo maali wallahi egaa Allahu alam ati immoo namaaf illee fudhatee gartee yoo ati waan kanaan goone siin dira jau firraa eegi sanuma waqtii.